notificationin bilbila kan keessanidha haala jechuudha na rakkisaa jiru kanaan isin rakkisaa jiru isteepii kana hordofuudhaan karaa gabaabaadhaan ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Anamma kun akkuma argitanu feesbuukii fi telegiraamii jechuudha akkasuma telegiraafii illee jechuudha na rakkisaatti kan inni jiru jechuudha. Mee ofirraa cufnee waliin ilaalla jechuudha. Amma kan telegiraamii akkuma argitan jechuudha kunoo na rakkisaatti kan inni jiru jechuudha. Kana ofirraa cufuudhaafis xiqqoodhuma isii jechuudha aappii bilbila kan keenyarraa jechuudha notificationin isaan nu rakkisaa jiru xiqqoodhuma isii gadi ni qabna. Sana booda kun jechuudha mallattoo argitan kana tuqaatti kana jechuudha ni filannaa jechuudha. Jechuudha mallattoo kana filanneedha jechuudha yeroo tokkoof mallattoo kanarra kilik ni goona. Sana booda kunoo akkuma argitan aappii irra nu galcha waan ta'eedhaaf siitingii aappii keenya sanarra nu galcha. Kunoo akkuma argitan notification kan jedhu kana allow ta'ee waan jiruudhaaf jechuudha mallattoo jechuudha on ta'ee jiru kana jechuudha yeroo tokkoof kilik ni goona jechuudha off ni goona jechuudha. Allow notification kan jedhu kana search kan gubbaadhumatti argamu kana jechuudha yeroo tokkoof ni cufna. Sana booda jechuudha notificationin aappii telegiraamiidha jechuudha guutummaan guutuutti nu rakkisu kunoo akkuma argitan aappii keenya irraa illee jechuudha badeetti kan inni jiru jechuudha. Haala kanaatiin aappiiwwan hundayyuu ofirraa cufuu dandeessu. Karaa gabaabaadhaan immoo ofirraa cufuudhaaf immoo namni barbaadan jechuudha kunoo mallattoo jechuudha siitingii keenya kanarra seenuudhaan jechuudha xiqqoodhuma isii scroll gochuudhaan notification kan jedhu kanarra yeroo tokko ni seentu. Sana booda app notification kan jedhu kanarra seenuudhaan aappiiwwan jechuudha bilbila keenya irra jiran hundayyuu ofirraa cufuudhaa dandeenya jechuudha. Kun akkuma argitan jechuudha hundisaa kan jechuudha barbaanne ofirraa cufuu dandeenya jechuudha. Kana gochuudhaafis jalqaba irratti jechuudha mallattoo jechuudha tuqaa sadii gubbaatti argamtu kana ni filanna. Sana booda show system app kan jedhu kana yeroo tokkoof kilik ni goona. Kunis maaliif gargaara? Aappiin jechuudha bilbila kan keenya irraa dhokatee jiru jechuudha akka inni ol bahee nu mul'atuuf ni gargaara jechuudha. Kunoo aappiiwwan barbaanne jechuudha kan keessaa barbaanne filachuudha jechuudha. Ta'ee jiru kana osoo hin taane jechuudha kan on ta'e jechuudha magariisa ta'ee jiru kan ofirraa cufuudha dandeenya jechuudha. Amma kunoo kan koo jechuudha kan email illee jechuudha on ta'ee jira of nan godha jechuudha. Akkasumallee kan feesbuukii illee on ta'ee jira of nan godha jechuudha. Haala kanaatiin of gochuudhaan jechuudha notificationin bilbila kan keenya akka inni nu rakkifne gochuudha dandeenya jechuudha. Haala kanaatiin ofirraa cufuudha dandeenya. Chaanala kanaaf warri haaraa taatan subscribe share like gochuu hin dagatinaa siin jedha.